fages toltu loromo ages bobaye nagana galu bobaye nagana galu bodobe nagana galu bobaye nagana galu dorobe nagana galu naga Where are you? gada gara hora finfinne akkasuma keessummoonni guyyaa kaleessa jala bultii irraati eegalan magaala finfinne warreen turan yeroo ammaa kana sochiin imala gara hora finfinneetti taasifama kan inni jiru egaa nutis odeeffannoowwan tokko tokko sarambiraan akkasumas immoo riipoortaroonni keenya iddoo sanatti argaman taatee sirna kabaja ayyaana irreechaa kana kallattiidhaan isin qaqqabsiisuu bakka jirtanitti egaa waliin tura mas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha egaa dhimma odeeffannoo ayyaana irreechaa kana qabxiileewwan muraasa kakkaasnee kan laalluta mee egaa duudhaamti sirna kabaja ayyaana irreechaa keessa jiru maal fakkaataa akkamiin egaa yaadatamee akkamiin yeroo ammaa kanas egaa bal'inaan kabajamaa jira ayyaana irreechaa kanatti waan jedhu kan kaasan dhugaa dhagaa marga akkamatti kaastee keessatti iyyuu gaa jaarmaalee sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e kabajni ayyaana irreechaadha duudhaasaa bifa eeggateen guddina agarsiisa keessumatti iyyuu waggaadha waggaatti baay'ee sirna ho'aa ta'ee fi baay'ee immoo uummata hedduu hirmaachisuudhaan kan inni kabajamu kan hora finfinnee egaa jalqabe waggaa 5 egaa qabsoo hedduu booda sirni duraanii laafee ture dhokotee ture gara ifaatti ba'ee uummannis immoo baay'inaan Oromiyaa mara biyyattii keessa akkasumas immoo biyyoota ollaa biyyoota adda addaa irraallee waggaa waggaatti hirmaannaan dabalaati kan inni jiru kun egaa maal agarsiisa duudhaasaa eeggate kabajni ayyaana irreechaa guddina agarsiisa akka inni jiruu fi dagaagaa akka inni jiru namatti agarsiisa akka amma ilaalaa jirrullee magaalaa Finfinnee keessatti abbootiin gadaa fi hayyoonni eebbisanii uummanni dhiichisaa imala jalqabaniiru jechuudha. Baay'ina uummataa ilaalaa jirta uummanni baay'een karra adda addaatiin seenee achi bole jechuu dandeessa. Kun egaa ammam duudhaasaa eeggatee sirni kun guddachaa dagaagaa akka inni jiru namatti agarsiisa. Miirati jiru baay'ee namatti tola. Egaa baay'ee namatti tola. Kana malees immoo kun maal agarsiisa? Uummatni Oromoo biyya keessa qofallee miti biyya alaatti ayyaana irreechaa kabajuuf biyya fagoo kiiloomeetira hedduu qaxxaamureetti kan inni dhufu biyya keessaas akkasuma. Yeroon nuti mootolle rakkoonsa rakkoodhaatti yeroon nuti mootolle rakkoonsa rakkoodhaatti irreechatti deebinee gataan battee hubatte irreechatti deebinee gataan
gubate gubate Baga geessani sinilleen mee akkamii irreechi baranaa maal fakkaata gara hora Finfinneetti malaa jirra? amma gara hora Finfinneetti imalaa jirra. Barii barraaqaa kaanee warrannee tufii biiftu eeggataa barii barraaqaa. Yaa Waaqayyo baga nuun geesse, yaa Waaqayyo baga nuuf oolchita, yaa Waaqayyo si kadhanna, haadha kadhanna, abbaa kadhanna, waaqa haadha teenya, waaqa abbaa keenya kadhanna. Kunoo amma malkaa hora Finfinneetti dhiyaataa jirra. Akkuma agartu kana ummanni Oromoo dimbiliqee warrateeti irreeffatuudha. Daangaa haga daangatitti kunoo malkaa hora Finfinneetti irratti tufii biiftuu eeggataa jira. Irreessi bara kanaa kana fakkaata. Tole keessattuu irreecha bara kanaa wanti adda godhu sabaaf sablammoonnis biyya alaatis kallattii garaagaraatiin dhufanii jiru. Kana duudhaa Oromoo ammattummaa isaa wajjin qabsiisanii akkamitti ibsitani? Irreessi hoggaadhani humna isaa dabalaa deema. Hoggaadhani miira ummata sabaaf sablammii hedduu olloota keenya dabalatee warra biyya alaa jiru dabalatee warratee humna cimaa ummata Oromoo kan hammatu, ummata sabaaf sablammii kan hammatu humna cimaa horataa deema. Irreessi bara kanaa keessattuu ummanni akka galaanatitti dimbiliqee akkuma agartu kana malkaa tufii biiftuu eeggataa jira. Fadda irreecha milkii. Irreessa milkii sinii haa ta'u. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kana tuutni abbootii gadaa bakka ka'umsa isaatirraa ka'uudhaan gara hora Finfinneetti imalaatti kan jiru. Irreecha bara kanaa karaa nagaatiin eegalamee imalaatti kan jiru. Kana keessatti wanti adda godhu sabaa fi sablammoonni lammiileen biyya alaa hedduun isaanii dhufuudhaan irreecha kanarraas qooda fudhachaatti kan jiranii. Yeroo ammaa kana gara hora Finfinneetti kan nuyi imalaatti jirru. Ta'insaalee as jiran takkaa lamaan OBN sagantaa kan simbiraan ga'u ta'a. Filannaan keessan OBN haa ta'u. Yeroo gaarii. Waraabaa jedhe bakka tokko qofa waraabaa maa qootan? Uummanni kabaja aadaa qaba. Aadaa ulfina sirna gadaa. Bulaa ta'ee qotee bulaa. Oromummaan keenya kan tokkummaa. Silaanuu waan dabnee oddannaamaa. Jaarsa akkamuma goone rakkate. Akkana goone achi. Irreechi galee.